Adda bilisummaan uummata Tigraay paartii biyyaalessaa keessaa haqamuu guyyaa har'aan tana boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaadhaa beeksise. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaadhaa guyyaa har'aan tana akka beeksisanitti warroonni paartiiwwan kanaa abuutu hoogganaan isaanii Gabrasiyoon Gabra Mikaa'eliin kan durfaman waliigaltee Viktooriyaadhaatiin booda haalli isaanii kan akkaan jijjiiramaadhaa dhufe yoo ta'us garuutu immoo paartiin kun mormiidhaa fi mootummaa afaan deddeebii irrattis kan akkaan hammaatee jiran. Paartiin kun immoo yeroo ammaan duraatiifis akka kaaniif seera hin guutne jechuudhaan nu galmeessuu dhaban jechuun mormii hamaa kan ammaan durattis geggeessaa ture yoo ta'u guyyaa har'aan tanaa immoo boordii biyyaalessaa keessaa haqamuun isaanii dhagahame. Boordiin biyyaalessaa Itoophiyaadhaan immoo ibsa guyyaa har'aan tanaa kanneen mootummaan biyyattiidha haala hammaataa kanaa waliinis paartii biyyaalessaa kana jiraachisuu waan hin taaneef paartii biyyaalessaa keessaa akka haqamu jechuudhaan beeksise. Oduu keenya kanatti aanuun godina Harargee lixaa aanaa Shanan Dungootti balaa tiraafikaa mudatee lubbuun namoota 11 darbe. Konkolaataan Ayisiisii magaalaa Wadaa irraa namaa fi meeshaa walitti fe'ee gara aanaa Masallaatti imalaa ture garagaluudhaan balaan kan uumame yoo ta'us balaa kanaanis namoota miidhaan irra ga'ee fi kan du'anis akkaan hedduun jiraachuu dubbatan. Haaluma kanaatiinis immoo namoota 22 irra miidhaan qaamaa cimaan ga'uu fi namoonni 3 immoo miidhaa salphaan qaqqabuudhaatu dhagahame. Namoota kana keessaa immoo namoonni 11 lubbuun darban.